mucaa namni dhaye kafuudhanii yaalan mana yaalaa geessan erga deebine nama isa dheessa waliin baafna jaan biraa deemee arrammoo eeysaa dhufeeti ani viidiyoo san arkeetiin ce'aa dhufe mucaa namaanii ajjeefte ati immoo sammuun tee fayyaan qabdu maal hajuu eeysaa dhufe maali mucaamu kadeemu sireetee jala awwaan waan ajaa'ibaa maal jeen itti deebisee waan baay'ee dhaase hedduu isin haasa'uun fedhu maal jeeni mucaa eeysatti awwaalaani kanaafiin ofitti fayyaalessa jaammallee fayyuma jee ofitti yaame waan isaan isa godhu jiraniin quban qabu jechuudha. Kanaafi mucaa isa awwaala jenna maal jechuu jira maammeen duuba maammee wanni inni jechaa jiru mucaa sirumatee jalatti awwaalaa laal yeroo takka mararfannaan isaa mararfannaa osoo maatiin as jirtu akkamitti kana goota maatii asii baafachiisuu qabda jaa ammaas deebisee manuma maatiin jirtu siree jala awwaallaa mucaa maal jechuudha ibsaa maal ta'e maal kolfe anoo barka du'ee lafa jiru jiru gataa yoo maammeen harka keessaa qabaachuu abdii waliin masarat waliin ifaa fi ifaa jechuudha fuulli isaatu ni hima namoo akka bifaati haalli isaati saddaa qorachuun jabeenya gaariidhaa fi badaa ilkeeni qobdaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu daawwattoota hordoftoota numaaf miidiyaa shama kam jirtan bakkuma jirtan nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha ammaas deebinee walitti deebinee jirran isiniin jaqa maali walitti deebinee jechuun keessanillee hafa hin qabu wanti walitti deebineen guddoo waanuma irra jirru tanarraa jechuudha waan irra jirru tanarraa waan agarreef waan hubannee waliif tuttuqu akkasumas waan irra jirru walii ibsuu fi jechuudha dubbiin lakkumaan jajjabaataa deemti dubbiin laaffachaa deemaa hin jirtu dubbiin ibsaa faanii jechuudha ibsaan hanga ammaan tanaa diinaa fi fira isaallee addaan baafatee beekuu hin dandeenye waan si ajaa'ibsiisu mee maammee akka inni godhatu silaa arkuulleen dhabdanii warri harkalleen jiraachuun hin ooltanii walumaan ilaallee isa duubammoo waan jiraa takka takkaan isin biraan gahaa deemaa jechuudha amma walumaa galattu mee maammee waan inni juulaallaa nu hordofaa isinitti hin dheeran waan baay'eetu jira dubbii hoflaan nama ajjeefti dubbiin tun kanaafi ammaas na faana tura yoo baqatee yoo namni amma iccitii kana na hime jedhee yoo baqatee yoo namni sun kamtu baqate amma mucaan qabamee yoo dhagayan hin du'e bar mucaan du'e du'e bar achifte egaa daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaadha maammee waan inni jechaa jiru laaltanii arkaa jirtan haala inni irra jirus numa arkaa jirtanii jechuudha dhuguma mee wanti kunii dhuguma ibsaanoo hanganaa aqliin isaa eeysa jirti eeysa kutte kajuu nama ajaa'ibsiisa waan kana keessatti waan baay'eedha ammaas ibsaan of eeggannoo akka godhu fiidoo tanallee biraan naa gaha ani hangaan deeme kaleessa deemaatiin ture barbaacha jechuun waan kana hubachuudhaaf sirriitti irra gahuuf hanga ibsaallee bira gahuutti kanii yaalii godhe hin dandeenya jechuu harkachuu sababni waa hedduutu jira wanti walta taane as keessatti isin hubachuu hin dandeenya jechuudha amma maal jechuu jira mucaa ajjeefte jee utaalaa jechuudha mucaa akka du'ee maammeeni ibsaa gaafachuu miti ofiisaatiif arkee jiras ni beekaasii kuni malaa fi tooftaa ammaasii hanga danda'utti ofirraa buusuudhaaf deemu yoo ta'een ala maammeen harka keessaa qabaachuu abdii waliin masarat waliin ifaa fi ifaa jechuudha fuulli isaatu ni hima yoo kana hin beenye immoo waan walii goonuutu hin jirree jechuudha kanarraa hafee waan baay'ee as keessa jira waan baay'ee as keessa jirtus walumaan ilaalleeti ammas gara wantoota jiran hundatti waliin ijeena ammas viidiyoo tana mee ilaalleetuma qophii teenya ta fuula keenya dura jirtutti ceena ammas nu hordofa waan maammeen jummallee numa dhageeffadha nama qofalchiisa maammeen nama qofalchiisa ija barbaree dibateeti ibsaa bira dhufee waan inni godhaa jiru dhageeffadha singarsiisa ina jeefte mucaa ina jeefte mee daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa ammaas arkaa jirtan ibsaan kiyyaa miskiina ammaas siin garsiisaa jeeti deemu
waan nama qofachiisa waan ajaa'ibsiisa waan ajaa'ibaa jechuudha. Mucaa kana rabbummaa naatisu jedha. Amma siin garsiisaa jeeti ibsaan deemu jira. Minni ajjeefte ja'aa jechuudha. Ija barbaree dibatee jechuudha. Maa ajjeesuu isaatii miti akka ofii isaatiif yoo haalli kun si qabate ajjeesi jedhanii waan kanatti kennan hin beekani. Maaliifi waan takka takka waan namarraa gadi hin buune sigale namarraa gabbuufna jedhanii yaaluun ibsummaanuu aqlii akkam qaba hajattu ani ofii xiyyaa na dhibee jiraa jechuudha. Mucaa kana warri itti dhiyeenyaan haalaan quba qaban namni naannoo sanii jiraatu akka yeroodhaan itti dhufee lubbuu isaallee balbaadiyyuu ani kana dhaamsa xiyyaa anillee nangaa danda'utti kaleellee bubbeen jira har'allee yaaliniin godha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo qaamolee dhimmi kun ilaalchisu warroota gurguddaa lafa tanaa gaalatti seeraas qabdi gama sanillee iyyachuutu jira. Ammaas nu faana turame waan irra jiran walumaan ilaalla tattee aan waan qoflaati wanni. Asbiyaan qabdu sammuun si dalaga. Maaliif ajjeeftee mana? Fiina ajjeeftee moo ni jira? Dubbuun ni jira kananatti. Akkamitti asii godaanuu qabda? Godaanuu qabda akkasii. Haga dhumaan laalleen qabamuu mucaa qofa arginaan moo fiigee dhufe? Egaa mi ammaas dhaggeeffadha. Ati sammuun si dalagaa maaf ajjeefte mucaa namaa? Ani hamma xumura isaa waan kana laalee hin beeku. Waan akkanaati jechuutu jira jechuudha. Maammen. Akkamitti hamma xumuraa isii osoo hin laalin fiigee isa bira dhufee akkamitti mee laali waan kana? Amma dubbiin eessa jirti yoo jettee maammee bira dubbii jajjabduu jira abdiis akkasuma masarati bira wanna kun jirti. Hanga mucaa kana galaafatuudha deemanitti jarri kun. Ni galaafatanis namni kana beekuutu irra jiraata. Ani bobbayeetiin jira isiniin jedhu. Warroonni immoo akka birootti waa fassarattanii akka birootti waa hiikattanii olii gadi hin deemtani suuraa dhaabaa gahe. Waan kanarratti xiyyeeffatu namni naannoo sanii jiraatu akka itti dhiyaatu godhuu irratti hojjechuutu nu barbaachisa malee ofiillee furuudhaaf irratti hojjechuu nu barbaachisa waan biroo keessa deemuun gatii namaaf hin qabu jechuudha. Amma akka isaa yaadutti mucaa nama ajjeefte maal taate akkamitti teesse akka isaa yaaduu godhata jechuudha. Akka quba hin qabne hanga xumuraan laallee akkumaan harkatti fiigaa dhufe akkamitti viidiyoo harkee fiigaa dhufe ibsaan waan nama dhibu keessaa. Mucaa namni dhaye kafuudhanii yaalan mana yaalaa geessan erga deebine nama isa dheessan waliin baafna jaan biraa deemee arrammoo eessaa dhufeeti ani viidiyoo san harkeetiin ce'aa dhufe mucaa namaa ni ajjeefte ati immoo sammuun ta'e fayyaan qabdu maal hajuu eessaa dhufe Oromooti ijaa maal jee qalbii kooytu waa ilaalaa gurra qalbii qaawuun waa dhageeffadhaa. Dhaga'uu fi dhageeffachuu jiru waan ta'eef dhageeffachuu guddisaadha. Dhaga'uu sanii miti gurratti qaawusan nu jalaa hin ta'in jechuu barbaade. Mee ammaas itti aantu dhageenyeetuma waliin gama fuula duraa deema. Wanni jirtu gurguddoon. Ammoo takka wal biraan geenyaa ichitiilee jirtu maammee sammaa bilbila isaa maammeedhaan jaa mitiiti. Maammee maali miti? Ibsaa bilbila isaa amma namarraan harkachuudhaaf gartee harkachuuf yaaluttiin jira bilbila isaa yeroo harkadde anillee bilbilee qaamaan niin dubbise jechuu barbaadeeti. Kanaas ammas viidiyootti aantu dhageeffannee walitti deebina wanti jiru immoo asirra jira jechuudha. Yemmuu deemnaa mataa keessa ta'e. Ta'e maateen gattaa yeroo sodaatu iyyaadha ajjeeftee mucaa nama. Wayne. Ibsaa maal ta'e maal kolfe? Anuu barka du'ee lafa jiru jira. Gataa yoo? Anuu barka du'ee. Ijoolleen eessa jirti? Ziinafa. Mana moo? Ati sammuun si dalagaa? Ayyaa qabdaa? Du'ee? Mucaan du'ee nu takkita. Si qalbii ofaatti. Laa qalbii miti mucaan lallee. Fuudhaan si koomeraa kan. Habibi. Tamam. Sakta. Is. Akkasii rabbi san deebisi. Wallahi rabbi san deebisi. Dhiiga kan keemu gumaa keemu ganaaba. Inni ifnaanu. Amma mee akkam godhu?
Egaa daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa ammas arkaa jirtan ilaalaa jirtan dhagaatis jirtanii jechuudha. Waan jarri kun waliin jechaa jiru. Kan hojjisu keessaa waan akka mararfannootti ibsaadha haasaa maammeen yeroo mucaan gurraattii as jalaa baasee kanatti agarsiisu kana harkii amma booda yeroo inni as jalaa baasee agarsiisu kana harkii amma booda anis if biraan jiraa yeroo inni juuni daran isa gowwoomsuu sanirraa keessa isatti deebi'e rifaatuu jechuu fuulli isaatu maammee ni hima boo maa wal sobna fuulli maammeetu akka waan kana godhe ni himaa jechuu fuula qofaa miti hujiin isiitis ni himti hujiin maammeen dalage maammee fi abdiin dalagan akka waan kana godhan dhibbaa dhibbatti himaa jechuu namni irraa qaqqabu feetanis irraa qaqqaba rakkoon qabu garuu dhugaan jirtu kan akkamitti qaba jettanii yoo na gaafattanii tokkoffaa icitiileen jirtu antan harka jirtu jirti isa sanii qofaa uume afaan kiyyaan isinii hima akki itti jirtu tokkoffaadha maammeen abdiin yeroo mucaan dhahamu fuula na qabanii na ol naqanii dhahamuu isaa qofa erga inni dhahame booda immoo fuudhanii mana yaalaa geessanii erga yaalanii manatti deebisanis warra isa dhahe baasuu dhiisanii eeysa qotan amma eeysaa dhufan kunuu gahaan kanaa achi wanti barbaadan yoo jiraatan deemaa raasaa keessa hanga mucaa lubbuun baatutti jechuu barbaadeet kanaaf yeroo gurraachi ol qabee kanatti agarsiisu gurraachi kun hundumaafuu ta'aadha beeki qoricha diinotaati waan ta'eef sammuu morma isaa of keessa gad deebisuutu argamee jechuudha. Ammas waan jira walii ilaalleeti walitti deebiname waan baay'eetu jira kana jennee gaammaan tana yeroo teenyaas hin gubnu waa hedduu kalafarra dalagamus jira isa sanis itti ceenaan siinjaa viidiyoo tan ammas waliin haalaallu viidiyoon tun ajaa'ibaati. Dubbii biraadhi si ifaanya mucaan jira. Amma dhugaa dubbata. Mucaan jira siin jedhe. Maal akkanatti rifattee. Ani nama jeese jettee yoo sitti amma maatiin nagaa maatii as keessa dhiiftee calliftee akka nama kolfite akkam jechuudha maatiin asii bahuu qaba. Woy maatii ijoollee maatii keetii yaadutti jirtu gaa. Dhiiraa fi miti. Abeebee dhiiraa fi miti. Kan dhiira addaan baafadhu laal. Maatii asiru asitti namni harkatti du'e jette mee mucaan sonoota atuu ajjeesi wanni biraatu mee inuyyuu katti harkaan qabati yoo asumatti rafee keessaa ru'aanuu baate sima ajjeesi masiin jedhani gaaf sadatti ati bakka jirtu beekta. Alaa miti summee dhufe. Wanta nama ta'an. Ufiimoo summee isaa fide si qabee fideemi. Kaameera irra gara. Ofii dho'ifatee. Garaa keessa kaateemo. Iccitii takka otoo siin himnemo. Maal iccitii irra fudhadhe. Dhuge. Kaameera dubartii. Dhuge. Maal? Dhuge waan dhugu. Dhuge. Mana yaalamaan keessatti waan hafe haa himu. Yaa Maamad taphatee kaas. Fatemma. Kaafee caala. Kaafee caala. Mucaan jiraan mi? Abiin jira. Ambar du'eeti. Lafa jira. Du'ee lafa jira. Rasaasa si dha'u jechuun. Sitti hafee. Si hafee. Ati hoo etume si hafee. Bareedinaaf. Laa. Maamad amma qaltiin galtee. Si hafee. Dinafnee bar mucaa qabdee meere sii meere sii meere dhiira akkuma kee baafatti maal goota abbaa fedhe haa ta'u abdis ta'ii way siis ta'ii hatta gazeena binga'utti ana dosi waan kana dalagaa si bira kunaa miti ulaa gazeena mucaa qabdee mucaan sii mamma jedha mucaa tun ergaa siifis taati maali wanni hafe wanti hafe hin baafnaa siin jedha waliin baafna wanti hafe akka jarjartee garuu lubbuu namaan baasan akkasiidha. Wanti hafe kana caaloof beeke kaka caalu nagaa kuni tankaarfii tokkoffaa amma mucaan ijumaan laalamee isa jira ilaalini ijumaan arga ilaalin biisi siimee hunda ammishiin acheefneen yaa nankotiin gaafa beeke ammishiin kalas nankotiin loo sabatan abdaa garba kalas tana nankotiin please nankotiin angaafa rasaasan ladhaan san gaafsan deebar sigalee ambar siini maatii naa bawwasi maatiin isi waa'ee maatiin dubbatanii kan gootan maali jaamu ka du'e sireetii jira awwaan. Egaa daawwattoota hordoftoota namaaf miidiyaa viidiyoo tanarraa waan baay'ee hubattan jettiin abdaddaa maal jechuu jira namallee waan nama kofalchiisu maammee fuulli isaatu himuu jira
kuni ragaa guutuudha. Kaan waan keessaan naaba barreessaniif kana wantoota jiru hunda waliin qabadhee yeroo takka isiniif fidutti jira. Egaa isa kanaaf fuula keenya dura laallaa jechuun wantoota babarreessan ka waan jechuun waan jichaa jiran jechuun of ta'anii osoo dhufne namoota natti ergan namoota baay'ee jechuudha. Waan irraa fedhan namuu hin qabu abbaa fedhee of biraan jira jechuu barbaade. Amma maal jechuu barbaade walumaa galattu maammi malee ta'e mucaan maammi ja'aayi. Hunduma laalee dhufe gaafii tana bar fayyuma gaafachuu jira. Miskiina ibsaa amma ibsaa of eeggannoo godhiinsi jechuu barbaada asumarraani. Isa kaan ammoo maal jechuutti jira waan inni jechuutti jiru waan ajaa'ibaatu jira jechuudha. Waan ajaa'ibaa maal jeen itti deebisee waan baay'ee dhaase hedduu isin haasa'uun fedhu maal jeeni mucaa eessatti awwaalaani kanaafiin ofitti fayyaalessa jaammallee fayyuma jee ofitti yaame waan isaan isa godhu jiraniin quban qabu jechuudha. Kanaaf mucaa isaa awwaala jenna maal jechuu jira maammeen duuba maammee wanni inni jechaa jiru mucaa sirmatee jalatti awwaalaa laal yeroo takka mararfannaan isaa mararfannaa osoo maatiin as jirtu akkamitti kana goota maatii asii baafachiisuu qabda jaa ammaas deebisee manuma maatiin jirtu siree jala awwaallaa mucaa maal jechuudha akka inni itti taa'u akka inni itti hojii haasa'u akka inni itti dubbatu akka keessa tureef akka huyyoo wal fakkaate isinumtu murteessaa ammaas kakanaachi fuula keenya dura walitti deebina jechuu barbaadeeti waan baay'ee isiniif asif fida na hordofaadha asirra teenyee hin wacuu ani amma booda waan barbaachisaa ta'e hunda godhuudhaaf qophiidha inshaallah isin rabbiitiin